Toborra Wati konsima bareedina sirra dhalatee tunjiru bareedni sirra tolchee uume rabbiin waan hambifne sirra jee unkaa bareedina ilmoon namaa takka qabdu walaloo dhaabbataan ilmi namaa keessa mul'atu lafa kaayee jechuudha. Gaa yeroon sa yeroo dheeraadha. Saniin booda immoo katti na beekan sirbaa michuu baay'een qabaa juuni na beekan michuu baay'een qabaa lixa biiftuutirra dhaamsa koo geeyini oromoota maraani yoo lubbuun jiraanne turruullee wal garraa rakkadduutti gorii na jedhii na daraa firootan koo laalii dhagi lixa biiftuu lafa baay'ees geeyii bari hundumaatu Jimmaa fi Lubbaaboor Wallaggaa amma Asoosaatti hundumaan nama keenyaatti hime dhaamsa dhagayuudhaan gaabbee kun namuun dadhabeega hadaraa kee abbee sirba kanaan na beeyti jechuudha. Oromoon galanne keessa afran qalloo namni dubbii hedduu beeku nama dura dubbate dubbii namarraa fixaa jedhani yoo nama booda dubbate immoo namarraa balleessaa jetti Oromoon. Afran qalloo suduudaan warreen waldayni afran qalloo gaafa bu'uura ta'ee uumamu hawwisummaadhaan qaamaan keessa jiru hangafa keenya Ali Shabbootii fi akkasuma gaazexeessaa Jaafar Ali akka barbaachisutti kan lafa kaayaniin se'a ansan irratti aansuudhaan wanneen hubachiisu uummanni Oromoodhaa beekuu qabu baadiyyaa kaabaa kibbatti afran qalloo jechuun gosaa miti. Gosa afran qalloo jaaniini miti. Afran qalloo jechuun ummata hedduu ummata Oromoo kan akkatti Oromoo ifiin jaan dhabanii maqaa afran qallootiin fincila diddaa gabrummaa kaasanii jechuudha. Akkasi malee waan gosarratti hundaa'e miti. Silaa gosarratti hundaa'ee addi bilisummaa Oromoo Harargee keessatti dhalachuu dandeessu ture. Tanaan ummata bal'aa Oromoo hundaaf ifaa walabatti lafa kaayaa jechuudhaan. Qabsoon afran qalloo milkaa'eera jettuu Harargee keessatti. Ardhaan tana hoggaanii fi inji'uu namni milkaa'e waldaa afran qalloo qofa osoo hin ta'in ummata Oromoo baadiyyaa kaabaa kibbatti kan milkeesse qeeroo fi qarree ilmaan Oromoodhaati. If wareeguma barbaachisu gayaa if wareeguma lubbuu qaalii kafalanii sadarkaa warra bittinnaa'ee biyya ifii keessa jiraachuu dadhabee baqatee ala jiru kana alarraa waammatanii ammatan kanu geessise qeeroodha. Ka du'e seenaan haa yaadatu ka jiru immoo umriidhaan haalatu biyya tana irratti haa qanani'u jedhee kan hin galateeffadhu qeeroodhaa fi qarreedha. Dargaggoota hedduutu sirkaa fuudhee weellisa biyya keessatti. Amma isaanii qaamaan wal arguuf jetta. Akkamiin waliin hojjechuu gara fuulduraatti? Maal seetaa heera hogbarruudhaati jira. Yesina tsuufii gigaatoocha waan jaantu jira. Sirbi tokko sirbamee ji'a jahaan booda amata lamaan boodatti yookaas amata tokkoo fi ji'a jahaan boodatti abbaa afaan sanii abbaa aadaa sanii haa ta'e hundinuu sirbuudhaaf mirga qaba. Irra deebisee na caalchisee sirbuudhaaf mirga qabaa jechuudha. Namni immoo artistoota Oromoo walitti buusuuf sirba kee kana harkaa fuudhanii sirbanii ati boru maal sirbuu ta'isaa jechuudhaan artistoonni akka waltajjii irratti wal komatu godhan kun ol guddina dagaagina aadaa fi afaaniitti irratti rakkoo guddaa qabaa jechuudha. Akka itti baatanii yaadatu gaaf dura biyya kana har'a immoo akka itti galaa jirtan argaa jirra. Dhugaa. Dhaamsa dhaama Oromoof akka itti baatan sanirra dhaabadha akka itti galtan kana yoo agartan Oromoo maal jettu? Oromoodhaan wanneen injoo ka jiraatu taate akkuma ogeessi dubbiidhaa Jaafar Ali jee qabsoon xumuramtee jirti akka namni beekutti akka Oromoon hubattutti qabsoon xumuramtee jirti. Har'aan tana manguddoon Oromoo waldayni wanni gamtaa islaamaa muslimaa waldayni kiristaanaa akkasuma waldayni waaqeeffataadha hundinuu manguddoon hundi maal jechaa jiru.